Ashama argamuun akkam jirtan hordoftoota kiyya nagaa keessanii fayyadaa kunuu awarras isinii dhufee jira. Maal qabattee dhuftee hojjettan? Akkuma kunuu as lamaan eeggartan kana warra ijaa, warra ilkeedha. Dura ilkee kanarraa eegalla warri ilkeen akkana isin taate osoo kaan hin ta'in warri ta'eksii qabdu sun warri ilkeen teessan bareedduudha. Warra galtee isin horooyxee akkana taate jechuudha. Warra kanaaf jalqabaadha. Maal yoo jettan zayituuna baala isaa daayitanii hurreessitanii jechuudha. Akka ficaa gootanii sana booda ilkee teessanii rigattan yookaan dhiiftanii bakka gartee isin horooyxe sanii rigattan. Isiniif galee akkasii jechuudha. Akkasii fayyadamtan. Ilkeen teessan nadiifa taati jechuudha. Horoqa gartee waan kun akkuma hordoo suuraa irratti warri gartee ilkeen teessan akka suurarraa kana qofa taate bichaadhaaf qofaaf. Asiinis warra ijji teessan akkana taateedhaaf warri ijji teessan nagayaadha noormaala ittiin fayyadaminaa ittiin dhiyaatinaadha. Kunoo isa kana warri ijji teessan akkana isin taate akkuma suurarraa kana jechuudha. Maal gootanii hargeessa nuti hargeessa jennaan suuraa kana akkuma suurarratti agartan namoonni hedduu waan garaagaraatiin yaa'uu danda'a. An akka hargeessa maqaan isaa hargeessa jedhama akkasittiin beeka. Suuraa asirratti agartan kana akkuma suuraa kanarratti isa kana bishaan isa murtanii jechuudha. Bishaan isaa san ija teessan addaan qabdanii xaph itti gootan. Bishaan isaa bishaan jechuudha kan jalaa cufamu. Kunoo akkuma suurarratti isinii kaaya kana. Akkuma kana itti fayyadamtanii jechuudha. Haasoo biyya kana laaltaniituma suuraa isaa kunoo jaayiza akkuma sirra jiru kana agartee akkuma sirratti isinii maxxansa kana. Akkanatti fayyadamtan. Xaph keessa gootanii jechuudha. Rabbii wajji ijji teessanis isiniif tolti kan akkanaatillee jechuudha. Du'a ajaa'ibaati. Dhugaa haga fiidoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa.